Yoo yaarkafuni ashama jalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jannaa odeeffannoo akkam barbaachistu taate kan guyyaadhaan qabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya guyyaadhaa keessatti odeeffannoo gaddaas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya kan hamma xumuraa dhageeffadhaa akkasuma namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan gara peejiitiin nice news follow gochuudhaan maatii keenya ta'a gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraa nu faana tura yaadoo qabatan koomentiidhaan barreessaa. Godina Arsii aanaa Muunessaa ganda Heballaa Qichaa jedhamutti humnoonni mootummaa Itoophiyaa jiraattota ganda kana namoota lama obbolaa ta'an dargaggoo Mustafaa Mi'eessoo Deeksisoo umrii 18 ta'ee fi obbolaa isaa Milkeessoo Mi'eessoo Deeksisoo umrii 40 ta'e guyyaa kaleessa amajjii 13 bara 2026 bakka tokkotti irra shanuu jiraattonni naannoo sana dubbatanii jiru. Namootni kunniin lachuu sababa rashaamnamiif maatiif hin himamne. Maatiin reeffa gaafatus aga maatitti reeffi akka maatii harka hin geenye dubbatanii jiru. Artistiin beekamaan bashannanaa fi qoosa isaan beekamu artist Natsaannat Warqinaa du'aan addunyaa kanarraa boqote. Ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dabalatee namootaa fi qaamoleen garaagaraa gadda isaanii ibsatanii jiru. Artist Natsaannat Warqinaa tasa boqochuu isaatiin gaddi natti dhagahameera jedhee muummichi ministeera Itoophiyaa. Natsaannat keessumaa simannaa bara haaraa bara 2016 hidha haaromsaa irratti qophaa'e irratti qooda inni naa qabu yeroo hundaa nan yaadadha jedhe. Hundi keenya bara haaraa gammachuun akka simannu nu taasisee ture. Maatii fi dinqisiifattoota isaatiif jajjabinan hawa jedhanii jiru muummichi ministeera. Artist Natsaannat Warqinaa waggoota muraasa darban televezyiinii EBS irratti sagantaa yebeetasa caawwataa jedhamu qopheessaa fi dhiyeessaa ture. Sagantaa namoonni jaalatan keessaa tokko kan ta'e yoo ta'u qoosaa fi akkaan keessummeessuu isaatiin akkasuma haasawuun isaatiin kan jaalatamudha. Televezyiinii EBS ibsa baaseen ogeessi aartii jaalatamaa Natsaannat Warqinaa boqochuu isaa dursee beeksise. Natsaannat qopheessaa sagantaa televezyiinii alas taatoo ta'uun akkasumas beeksisa dalaguunis ni beekama. Haa ta'u malee dhibee irra buleen tasa addunyaa kanarraa boqotee jedhame. Natsaannat kana dura diraamaa fi fiilmii garaagaraa irrattis hirmaatee jira. Televezyiinii EBS akka beeksisetti Natsaannat bultii kan ijaarate yoo ta'u abbaa ijoollee sadiiti. Natsaannat kana dura maatii isaa biyya alaa Ameerikaa akka jiraatan miidiyaa irratti ibsee jira. Dhaabbanni televezyiinii EBS gadda isaa ibseera. Waahiloonnii fi kanneen isa dinqisiifataniif jajjabina hawwina jechuudhaan ibse. Akkasuma ministeerri aadaa fi turizimii Itoophiyaas ibsa baaseen gadda itti dhagame dubbatee jira. Artist Natsaannat magaalaa Finfinneetti dhalatee guddate. Hojiiwwan fiilmii fi tiyaatiraan beekama. Mootummaan naannoo Hararii uummata Oromoo bara 2010 naannoo Somaaleetti buqqaafamanii walta'iinsaan mootummaa federaalaatiin ofumaa qubsiisee bakka qubsiisee humnaan buqqisaa jiraachuun dhagahame. Har'a qophii tokko malee manneen jireenyaa kennameefii keessa turan keessaa humnaan buqqifamaa jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Lammiileen bara bulchiinsa Abdii illee naannoo Somaaleetti buqqaafaman miliyoona 1 ta'an magaalota garaagaraa keessa qubsiifamanii turan. Abbootiin warraa 350 hanga 400 ta'an gamoo Haramaatti ijaaramee ture kennameef keessa jiraataa turan. Mootummaan naannoo Hararii yeroo sana fedhiidhumaan lammiilee kanneen qubsiisee jedhe. Haa ta'u malee amma sababa tokko malee osoo nuti quba hin qabne keessaa gadi bahaa nuun jechuun alatti nu baasanii jiru jedhan namoonni yaada kennan. Nuti amma bakka itti boqonnus bakka jiraannus hin qabnu kan jedhan lammiileen kunneen mootummaan furmaata akka nuuf kennu feena jechuudhaan gaafatanii jiru. Kanaafuu kunooti uummanni baqata buqqaan guutuun har'a akkanatti haala kana keessa jirra. Dhiibbaa hamaatu nurra deemaa jira guyyaa 3 kana keessatti haa. Bulchaan aanaa Soofiidhaa wajji jira jechuun poolisiin paatrooliin guutuun haala kanaanii kunooti kallattii kanaan itti nu jiranii isin jechuu barbaadu. Ganama kanaas nama tumaniiti huccuu isaanii meeshaa isaanii akkasitti lafatti haranii jiranii jechuudha. Kunooti makiinaan isaanii kallattii kanaan akkanatti shir jettee deemu jirti. Aanaa Soofiitu
kana hunda raawwachuu jira jechuudha kunooti akkuma agartan kanatti. Mootummaan naannoo Oromiyaa mirga kafaltii ogeeyyii fayyaa yeroo hojii sa'aatii dabalataa kabajuu akka qabu ogeeyyiin fayyaa gaafatan. Rakkoo bulchiinsa gaarii biiroo fayyaa raawwataa jiru tajaajila uummataaf kennamu gara hubaatii deemaa jira kan jedhan ogeeyyiin fayyaa kafaltii yeroo hojii sa'aatii dabalataa erga kafalamuufiin dhaabbatee baatiiwwan 4 darbee jira jedhan. Biiroon fayyaa Oromiyaa immoo iskeelii mindaa haaraatiin deetii amma kafaluufii hin danda'u jedhee. Waldidaan ogeeyyii fayyaa naannoo Oromiyaa fi biiroo fayyaa Oromiyaa hojjettoonni qajeelfamni hojiirra haa oolu deelii iskeelii mindaa haaraatiin nuuf haa kafalamu wayita jedhan biiroon fayyaa immoo qajeelfama kana hojiirra hin oolchuu hanqina mallaqaa qaba jedhe. Qajeelfamni seerri manni maree miseensota baasee xalayaa gara ministeera fayyaatiin biiroo fayyaa Oromiyaatiif ergame ogeeyyii fayyaatiif kafaltiin yeroo hojii sa'aatii dabalataa mindaa yeroo sanaa ogeessi fayyaa argatuun herreegame kennamuufii qaba jedham. Biiroon fayyaa Oromiyaa immoo lakki iskeelii mindaa duriitiin isiniif kaffalla jedham. Ogeeyyiin fayyaa yaada isaanii kennan sa'aatii hojii idilee hojjennee dadhabee nufanne osoo hin jenne kennine sa'aatii hojii dabalataa hawaasa tajaajilaa jirra jedhan. Kanaaf immoo kafaltii malu argachuu qabna kan jedhan ogeeyyiin fayyaa biiroon fayyaa Oromiyaa seera cabsee kafaltii isaaniif malu akka dhorkate himatu. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hangaanuma odeeffannoo kenna biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Hijiroo miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Hijiroo miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma gara peejiitiin naayis niwusii warri fooloo hin godhin fooloo gochuudhaan maatii keenya ta'a laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.